Tole kabajamtoota daawwattoota keenya ammas akkuma itti fufeetti jira jechuudha namoota wajjin turtiin taasisuun kenna amma immoo injinar Saliilaa namoonni baay'een keessan ni beeksisu keessumaayyuu eerpoortii irratti namoota Oromoo dhageettii guddaa qaban keessaa nama jabaadha mee isaan arganneeti kan hin jiru injinar Saliilaa hedduu si galateeffadha mee jalqaba gaafii tokko si gaafadha maalummaa irreechaatu namoonni baay'een irreecha ni kabaju garuu maalummaa irreechaa baay'een beekan mee maalummaa irreechaa injinar Saliilaadhaaf maalidha? Maalummaan irreechaa naafi aadaadha. Aadaa galateeffannaati. Gabaabaadhumatti yeroon ibsu aadaa galateeffannaati. Aadaa jechuun immoo maalummaa saba tokkooti. Uffannaan, nyaati, boo'ichi, kolfi, gaddi, gammachuun, amantiin hundi isaallee aadaa keessatti kan inni hammatamu. Kanaafi anaafi irreechaani aadaa galateeffannaa garuu akka hubannaa kootiitti kan amantaa tokkootu hin taane hundumtuu Oromooni kaabaa kibbaa bahaa lixaa walitti yaa'ee akka amantii isaatiitti hundumtuu waaqa koo ta'ee kan waamu qaba mitiire hundumtuu walitti yaa'ee tokkummaan garuu abbabbaan immoo waaqa mataa isaatii kan inni itti galateeffatu achumaan immoo wal argee inni kaabaa kibbaa wal keessa yaa'ee rakkoof bal'ina isaa gammachuuf gidiraa isaa hundumaa walii hiree akkuma kanallee gaafa kanatti saba kan argitu amma baay'ee Oromummaan baay'een isaa miidiyaa irra jira inni kun garuu Oromummaa lafarra jirudha. Kanaaf hiikaa baay'ee naa qaba gabaabsee yeroo ibsu garuu kanaaf irreecha akkasii. Baargamattan si argaa turre irreechumaaf jettee dhufte moo akka maallisaa? Egaa barreen gaddaa dhugaa dubbachuuf hamma durii jalqabee irreecha yeroo yuunivarsiitii turre jalqabnee mooraa Jimmaa yuunivarsiitiidha kanan baraddanii achi jalqabnee isheen yeroo yuunivarsiitii turre illee hiriyaa makkoo turtee baruma itti waliin fuudhanii jalqabnee numa dhanna turre. Amma immoo dhiyeenya kana biyya alaatii kutadheedhuma akkan dhufu kan na godhe kanaan dura koomeen garaagaraa irreecha irratti koo baay'ee hin dhagawani amma garuu namoonni tokko bifa irreecha irratti duula fakkaatuun kampeenii irratti geggeeffamu waan argeef ani immoo sappoortiin qabu agarsiisuudhaaf tokkummaa Oromoo nan deeggeraa isa jedhu agarsiisuudhaaf bakka hojii kooti ba'ee dhimuma kanaaf hin dhufe jechuudha. Galatoomii mee isinis keessumaayyuu uffannaan isin uffattan kun uffannaa Harargeetii hundongoruu baay'ee isinitti bareedeeti kan isin jiru mee irreechoo isiniif akkuma injinar Saliilaan kaasanidha moo akkamitti ibsitu? Irreechi Oromoon aadaa fi duudhaa garaagaraa qaba. Irreechi akka hubannaa kootiitti aadaa Oromoon itti galateeffannaadhaaf qabu keessaas tokkodha dheelu. Amana aniif maatiin koo akkasitti amanna. Bacaqiin gannaa darbee birraatu nu bari'e sanaaf jecha waaqaaf galata fiduu dhufne waaqni nuyi galateeffannu akka maatiitti nuyi amantaa mataa keenyaa qabna Kiristoosidha. Sanaan ala waan waamnu hin qabnu iddoo kanarra dhufne hundumaa gararraa immoo Oromoon abbaa biyyaa ta'e uffata aadaa isaatiitiin bareedee iddoo jiru walitti qabamee dhufee asumatti wal arguun immoo waan guddaa tokkodha. So kanarraa kan hafee cidha biraan qabnu waan biraan qabnu yaa Waaqayyo gooftaa birraa nu bariisiste kanaaf ulfaadhu isa dhufuun immoo nu ga'e jechuudha. Galatoomaa ulfaadhaa mee injinar sittan deebi'a keessumaayyuu akkuma jalqaba kaastee ololli garaagaraa adeemaati kan inni ture har'a immoo yoo argitu iddoon dhaabbichaa illee hin jiru jechuun ni danda'ama Finfinnees bareeddee Oromoo fakkaatetti qe'ee ilmaan Oromoodha dhugaa fakkaatetti kan isheen jirtu qabsoon kun akka salphataa hin geenye waan ta'eef inni kun miira akkamii qabasiif? Kuni dhugaa dubbachuu fi xinnoo hanqina ani numaan akka sabaatti akka ilma Oromoo tokkotti waan ofii keenya irratti argumaa inni wanta xinnoo arganne tokko appreciate gochaa isa caaluuf abbaluu isa jedhu sana baay'ee ofirratti hin argin ofii keenya irratti hin argani gaafan biyya alaatii dhufee keessa naannee ilaalaan ture Finfinneemti kun isheemanii yoo xiqqaatiin daandii qilleensa Itoophiyaa keessa waggaa 12 hojjedheera. So ituun eessayyuu naqee waggaa 12 walitti fufiinsa nas jiraadheera jechuudha yoo xiqqaate. So Finfinneen kun isheema waggaa 12 beekuma kan biraatu waaqaa dhuftee buute amma hin jedhuttidha kan na ajaa'ibsiisee dhugaadhumatti akkuma wanta badu tokkoo fi komannu wanta gaarii ijaan argine tokkoof immoo galateeffachuu baruu qabna. Kanaafi dhugaadhumatti abbootii gadaa kabajamtuu magaalaa kantiibaa magaalaa keenya Finfinnee
kabajamtuu Adaanech Abeebee akkuma kana bulchitoota olaanoo hundumaallee dhimma kana irratti guddiseen galateeffachuu barbaada. Egaa irreechi immoo kan nagaa, kan jaalalaa, kan tokkummaa akkuma jedhamu immoo har'a addana taa'ee yeroon irreecha kana kabajadhuani itti dubbannu akka aadaa Oromootti gaddi uumameef jechuudha. Cidha hambisame beekta miti kan. Kanaaf yeroo dhufni akka kanatti saba keenya wajjin wal agarree akkas gammannee Waaqayyoon galateeffannu immoo garaan keenya madaan qabachuu miti, gaddaan qabachuu miti. Sabni keenyi Oromiyaa lixaa kibba Oromiyaa garaagaraa keessaa yeroo kana nagaa dhabuudhaan hiraaramaa gidiramaa jira. Miidiyaa hawaasummaa irraallee argiteetta ta'uu danda'a. Dhibeen busaa saba keenya Oromiyaa lixaa naannoo bagi fixaa jira. Sabni keenyi nagaa dhabuurraan kan ka'e qotatee buluu dadhabee beela magariisa Oromiyaa lixaa akkuma beektu dachee magariisadha. Yeroo jalqabaaf seenaa beela magariisaa dhaga'uuf deemna. Kana immoo galatuma duukaa bulchitoota mootummaanis akkuma kana qaamota mootummaa morman hundumaan illee maal jechuun barbaada. Oromoo maqaa dhaate kan manaa bahe hundumaani saba keenya dursine hundumtu wanta waliif iluu malaa walii illee saba keenyaaf immoo bara kana akkuma irreechi ayyaana nagaatii jaalalaatii dhiifamaati inni lallabnu sana immoo karaa mootummaas karaa eenyuyyuu jechuudha qaamota waliin mormanii namoonni jiranii Oromummaa kan of keessatti fudhatanii koomitimantii sana lafarratti agarsiisanii Oromiyaa keessatti sagaleen qawwee tokko akkuma akka hin dhaga'amne sabi keenya nagaadhaan bahee galee hojjetatee bulee wallaalaan keenya baratee akka nama ta'u egeree Oromiyaa akka bareechan immoo asumaan hangalataa wajjiniin imaanaa isaanitti kennachuu barbaada jechuudha. Galatoomii ulfaadhu ergaa xumuraa yoo qabaatte nu jedhi achi booda xumuree ergama kooti. Ergaa xumuraan jedhu egaa Oromoo kaabaa kibbaa bahaa lixaa hundumaanii bagaa ayyaana galateeffannaa kanaan isin ga'ee barri dhufu kuni bara nagaa bara jaalalaa bara waan gaarii hundumtuutti isin argatu isiniif haa ta'uun jedha. Isinillee fayyaa ta'aa ayyaana gaarii isiniif haa ta'u isiniifis haa ta'u ulfaadha.